mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa sonaa fi seenaa aadaa uummata keenya keessa jiru kan kanaan dura yeroo dheeraadhaaf irraanfatamee ture baasuudhaan uummataaf tajaajila kennaa jira. Kana keessaa inni guddaan duudhaa keenyaa fi duudhaa akka biyyaatti ittiin hoogganamu eda'amurraa burquu kenna tajaajila lammummaati. Waggoottan darban manneen barnoota bu'uura boruu hedduu ijaarree daa'imman umrii ganamaatiin barnootaan akka wal baratan gochuudhaaf carraa uumuu dandeenye jirra. Tumsa uummata keenyaatiin kenna tajaajila lammummaatiin qaqqabamummaa fi waliin gahiinsa barnootaa dabaluudhaaf akkasumas dhiphina daree barnootaa bira jiru maqsuudhaaf daree dabalataa fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa ijaaruudhaan tajaajilaaf oolchuu dandeenye jirra. Kana qofaa miti barattoonni sababa gargaarsa dhabuutiin sammuu odoo qabanuu dandeettii osoo qabanuu barnoota barachuu irratti rakkachaa turan hawaasni keenya gargaaree gara mana barumsaatti akka deeman meeshaalee guutuufiin gargaarsa guddaa gochaa turree jirra. Kana qofaa miti uummanni keenya fayyummaan isaa akka eegamu sarara darbee yeroo barbaachisaa ta'etti kennaa ol walii gumaachee akka wal utubuu danda'u gama fayyaatiin arjooma dhiigaa jalqabsiifnee hawaasa keenya keessattuu haadholee da'umsarratti dhiigni isaan barbaachisuu fi caasaa nageenyaa keenyaatiif akka dhaqqabu taasisuun danda'amee jira. Dhiiga arjoomuun kennaa oliiti. Kana hawaasni keenya keessumattuu dargaggoonni keenya kenna tajaajila guddaa ta'uu isaa hubattanii hundi keessanuu dhiiga keessan akka gumaachitan. Dhiiga gumaachuu jechuun ofirraa waa hir'isuu jechuu miti. Kan biraatiif garuu lubbuu dheeressuudha, lubbuu dabaruu waan ta'eef qooda keessan akka baatan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Rakkoo hawaas dinagdee hawaasa keenyaa maqsuudhaaf rakkoo hawaasummaa gama fayyaatiin qaama miidhamtoota qunname gargaaruudhaafis hojiin hojjetamaa ture baay'ee guddaadha. Gama biraatiin harka qalleeyyiin baay'een hawaasa keenya keessa jiran akka gargaaraman gochuudhaaf hawaasni mataa isaatiin ofii isaatiin gumaacha taasiseen manneen harka qalleeyyii hedduu ijaarree tajaajilaaf oolchuu dandeenye jirra. Ashaaraa magariisaas kenna tajaajila lammummaa keessaa tokko waan ta'eef bakka hundatti ceesisuudhaan bal'isuudhaan haala karoorfanneen akka Oromiyaatti biyya badhaatuu, biyya misoomtuu, biyya magariisa abdiin keessatti ijaarame dhaloota itti aanuuf abdii ittiin dabarsinu akka ijaarru amaanaa isiniin jechuun barbaada.